Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya kun sagantaa WAANTALK. WAANTALK torbanetti guyyaa tokko qophaa'ee ana obboleessa keessa Maatiyaas Guddinaan karaa OROMIA11 kan isinii darbu sagantaa haasawaa Oromooti. Sagantaa keenya har'aa keessatti marii addaa tokko isinii qabannee dhiyaanneerra akkuma kanaan dura isinitti beeksise kaayyoon keenya haala biyya ambaa keessa jiraannu wal qabsiisee seerri Ameerikaa seerri biyya keessa jiraannu maal akka fakkaatu irratti marii akka goonuudha. Har'a keessummaa tokkoon qaba. Keessummaan koo har'a Dr.NUUROO DADDAFOO jedhamu abukaatoo seeraa nama biyya Ameerikaa steeta Minisootaa keessatti abukaatoo seeraa ta'anii dalagaa jiranii. Obbo Dr.NUUROO baga nagaan dhuftan. Duraan dursee Jaanko kan Maatiyaas degree kee sadaffaa hojjettee successfully PhD kee fixuu keetiif duraan dursee baga gammaddee siin jechuu barbaada. Baga hojii keetiin milkoofte. Galatooma. Lammata OROMIA11 sagantaa kanarratti na affeeruu keessaniif galata qabdan jedha. Galatooma hordoftoota keenya akkuma namni muraasa beektan yanaa fi Dr.NUUROON baay'ee ijoollummaa qabne waan wal beennuu fi waan waliin guddanne waliin yeroo dheeraa dabarsinee fi isin ittiin jechuun waan natti cimuu fi haasaaf illee akka gaariitti akka walirraa ofirraa buunee waliin haasofnuu fi siin ittiin jedha. Dr.NUUROO gamee haasaa keenya har'a waa'ee seera Ameerikaa seera Minisootaa keessattuu waa baay'ee haasofna. Isa dura garuu ati immigraantiidha moo diiyaasporaadha? Waan lama wanta nama rakkisutu jira kana akka seeraatti waa tokko nuu ibsi. Well, jechi kun nama dhiba. Maal jennaan diiyaasporaa fi immigraantii kan jedhu kana namni exchangeably itti fayyadama. Garuu hiikaan isaa guddinaan garaagarummaa qabaatu haa baatu malee haga tokko ni qabaa jechuudha. Jechi diiyaasporaa jedhu kuni jecha dur irraa ilaalte dur gaafa jalqabu ummata biyya dhaloota isaa dhiisee yookaan biyya dhaloota isaa irraa dhiibamee addunyaa irra faca'ee jechuudha. Kanaaf agartee hiikaan kennamu ummanni kun nama tokko miti akka ummataatiin laakkamaa oo diiyaasporaa jettu addunyaa biyya adda addaa irra faca'ee jiraatu malee ummanni kun aadaa isaa seenaa isaa bakka dhufe ummata hin daganne ummata biyya jiru qofa odoo hin taane biyya irraa dhufe saniif waa hedduu godhuu fi hidhannaa qabu jechuudha. Akkasumas diiyaasporaa yoo jettu warra dura dhufe qofaa miti. Ijoolleen ijoollee isaaniillee ka biyya alaatti dhalatan waan biyya irraa dhufanii warri isaanii irraa dhufeessan waan beekaniif waan aadaa sanii walii hidhataniif isaanillee diiyaasporaa jedhama. Akkuma beeknu addunyaa kana keessatti diiyaasporaan duraa Juushii ummata agartee biyya isaa irraa dhiibba'an ari'amee addunyaa irra faca'ee jechuudha. Kanaaf agartee diiyaasporaa yoo jettu ummata jechuudha. Indiviijuwaalii odoo hin taane kanaaf amma Oromoo diiyaasporaa yoo jettu Oromoo Minisootaa jiru qofa odoo hin taane guutuu addunyaa irra jiru garuu bakka adda addaa haa jiraatu malee waan Oromiyaa irratti waan rakkoo ummata biyya isaa irratti halkanii guyyaa yaadu hojjetu. Kanaaf diiyaasporaa hiikaa akkasiitti kennita. Gara immigirantii yoo jettu indillee hiikaa walitti haa dhiyaatu malee gara hiikaa adda addaati hoo laaltu namoota jedha. Immigirantii namoota biyya isaanii gadhiisanii biyya biraa dhaabbataan jiraatuuf deeman jedhama. Immigirantii yoo jettu akkuma qara dubbadhee immigirantiin kun sababa adda addaatiif ta'uu mala. Gariin agartee biyya isaa irraa jiraatuu dadhabee karaa siyaasaatiin dhiibamee baya. Gariin sababa amantiitiif dhiibamee baya. Gariin ammoo sababa hojjaa barbaaduuf economic immigrant warra jedhamu kana jechuudha. Kanaaf
irra caalaan isaanii warra biyya biraa qubatee jechuudha. Mostly yoo ilaalte akka irra caalaa akka warra diiyaasporaa jedhamuu sanii biyya irraa dhufan saniif highly concerning qaban. Of course gariin hunda jechuu kenna malee ka qaban illee ni jiranii. Kanaaf jechiin diiyaasporaa fi immigirantii kuni akkana hiikamuu ni danda'ama ka jedhu ibsuu barbaadeeti. Gaariidha. Kana maaliif gaaffii kana maaliif kaafne utuu waa'ee seeraa keessa gadi lixini yeroo baay'ee warri biyya jirtan waan diiyaasporaa fi immigirantii kana gargar baaftanii waan hin beeknee fi jalqaba namni baay'ee itti fayyadamuu jalqabe warra hogganoota TPLF ture bara mormiin biyya alaadhaa irratti cime waan ta'eef nuti diiyaasporaa ni warra ji'uuti kan diiyaasporaa jedhamu garuu nuti immigirantiidha yookiin immoo hamba galeeyyiidha. Akkuma second generation warra asitti dhalatee guddate immoo biyya lammummaa biyya keessatti dhalatanii fudhatu jechuudha. Amma fakkeenyaaf Oromoo Ameerikaan ta'u jechuudha ijoolleen keenya. Oromoodhas Ameerikaaniidhas nuti immoo immigrant Ameerikaaniidha jechuudha. Itti dabalee mee utuu wanna marii keenya bal'inaan keessan seenini biizinasiin keessan maal jedhama attamiin hojjettu attamittiin sochootu attamittiin tajaajila kennitu. Well, biizinasiin kiyyaa Nuuroo Daddafoo Law Firm jedhama. Oofisa qaba. Oofisni isaa as Columbia Heights jira. Nama beekuu barbaaduuf 41 Central Avenue North East Columbia Heights suite number 200C achi argama. Walla ka biizinasii nu dalan akkuma beektu abukaatoo seeraati. Nama rakkoo seeraa qabu falminaa fi koortii dhadhee waan adda addaa rakkoo isarra ga'e falminee agartee rakkoo keessa akka ba'u goonaa ka akkuma beektu wanni dalannu hedduudha. General practitioner waa'ee immigireeshinii waa'ee agartee car accident bakka wajjaatiin nama miidhame family issues waa hedduu ka wanni seeraa kun akkuma beektu addunyaan kun agartee jiruun ilma namaa kun seera alatti hin jiru. Kanaafuu nama dhimma rakkoo seeraa qabu tajaajila kennaa jechuudha. Gaarii. Dr.NUUROON abukaatoo seeraati Minisootaa keessatti egaa warri Minisootaa jiraattanii quunnamuu dandeessu jechuudha. Yoo odeeffannoo isaa diiteelii barbaadan illee nu quunnamuu yookiin dhaamsa nu erguu dandeessu. Abukaatoo ta'anii hojjechuudhaaf biyya Ameerikaa yookiin isteeta Minisootaa keessatti ulaagaa maaliif barbaachisaa yookiin barnoota gosa akkamii barbaada? Well, I think America keessa guutumatti isteeta lama waan taane irra caalaan isaanii I think almost hunda jechuu dandeetta California fi New York na fakkaata. Kanneen lamaan alatti Ameerikatti abukaatoo ta'uu waa lama si barbaachisa. Ka duraa digirii seeraa Juris Doctor ka jedhamu argatuu qabda. Lammata Juris Doctor erga argattee booda bar exam waan jedhamu jira. Bar exam kana teettee darbuu danda'uu qabda. Bar exam kun guyyaa lamaaf kennama. Guyyaa duraa tokko ka writing waan jedhamu. Ka lammataa multiple choice waan jedhamu guyyaa lamaaf kennama very hard exam. Kana hoo darbitee laayisensii argattaa jechuudha. Juris Doctorii qabaattee fi hoo bar examin darbine laayisensiin qabaattu abukaatoo taatee hin daladdu jechuudha. Abukaatoon taatu jechuudha. Loorii taatee agartee oofisa adda addaatitti nama qaxaramtee dalaguu ni dandeetta. Garuu abukaatoo taatee laayisensi otornii taatee dalaguu fi Juris Doctor qabaatuu qabda. Lammata ammoo achiin booda qormaata bar exam fudhattee darbuu qabda jechuudha. Kanneen lamaan hoo guuttee laayisensii argattee akka xabaqaatti yookaan otorniititti nama dhaabatuu dandeettaa jechuudha. Gaarii. Egaa hordoftoota keenya waa lama barbaachisa jechuudha. Digirii tokko bartanii erga fixxanii booda digirii lammataa Juris Doctor biyya kana keessa yuunivarsiitii garaagaraa jiru kan sana barsiisanii qormaata ittiin seenan qaba. Qormaata sana darbanii Juris Doctorii kana waggaa 3 waggaa 4 akkuma sagantaa barnoota garaagaraatti digirii lammataa fudhatanii achi booda immoo qormaata bar exam jedhan kan seerattiin dalagan fudhatu sanaan abukaatoo ta'u jechuudha. Kaayyoo kan kiyya har'a waanni guddaan barnoota warra social media yookiin immoo miidiyaa hawaasaa kanarraa yeroo baay'ee wal hojjenna jedhanii wal qoccolan wal arrabsan itti gaafatamummaan seeraa sana duubaan maaltu jira kan jedhu ogeessa seeraa
irra marii goonee barnoota sinii dabarsuuf jechuudha beekumsa sinii dabarsuuf waan ta'eef interneetii irratti amma yeroo laallu Facebook irratti Twitter yookiin waan garagaraa irratti namoonni baay'ee wal arrabsu yeroo wal arrabsan argina yeroo nama arrabsan argina itti gaafatamummaa karaa yakkaa fi karaa siviilii nama arrabsuun dijitaalii isa ta'uu al dijitaalii karaan taaneen nama arrabsu itti gaafatamummaa akkam akkamii jira. Kuma qara jennee sochiin ilma namaa kun seeraan daangeffama. Wanni agartee seeraan daangeffamne hin jiru jechuudha. Interneetii irratti agartee sooshaal miidiyaa adda addaa irratti namni waan adda addaa wadalagu agarta. Wal arrabsaa. Arrabni kun ammoo akkamii addaan baasuun barbaachisaadha. Arrabni wal arrabsan kun akkuma istaatistikii adda addaa fudhattee I think harki 60 ol jedha. Istaastikiin arge tokkorra sooshaal miidiyaa irra wal jiru haraasii wal godha. Wal arrabsaa jira. Garuu seeratti action ka fudhatamu arrabsi kun akkamii defamation kan jedhamu ta'uu qaba jechuudha. Defamation wanni jedhamu kun us jettee lafumaa kaatee taraa arrabsaatii miti. Nama tokko wanni ati wanni namicha saniin jettu agartee waan agartee badaa tokkoffaa namni lammataa dhaga'uu qaba yookaan barreeffama hoo ta'e barreeffama isaa namni sadaffaa arguu qaba. Lammaffaa miidhaan sun ammoo miidhaa jabaa ta'uu mala namni kun miidhamuu isaa beekamuu qaba. Kanaaf arfaffaa irratti ammoo dubbiin sun maali? Fakkeenyaaf fudhannee us jettee tamma nama ati dhukkuba ati kan jettu taraa kun taraa ta'a jechuudha. Kanarraa nama tokkoon fakkeenyaaf nama tokko onlaayinii irratti wal dhibee eetii qaba hoo ati jetteen fakkeenya si hima. Defamation ta'a jechuudha. Namichi kun hin qabu hoo dhugaa taate is okay. Truth defense waan jedhamu jira. Hoo wanni ati dubbattu kun dhugaa ka ta'u taate dhugaa dubbadhee jetta. Akkuma seeraatitti dhugaa dubbatuun defensi waan ta'eef dhugaa. Garuu soba ta'e namicha eedsii hin qabneen eedsii qabda hoo jette is called defamation ta'a jechuudha. Kanaaf namni kun waan lamaan gaafatuu danda'a akkuma isteet adda addaatitti isteet sadarkaa yakkaa ka ta'u taate defamation mataa isaa yakka isteet adda addaatitti. Yakkanoo ka si gaafatamu taate mootummaa si gaafataa jechuudha. Akkuma beekamu yakkaan nama tokkorra yakki wada lagame namni yakka dalagee agartee seera violate yoo godhee mootummaa isa gaafataa jechuudha. Namichi miidhame suni witnessii ta'ee dhiyaata. Tokko karaa saniin mootummaa akka gaafatu godhuu danda'ama. Lammata ammoo damage waan jedhamu miidhaa hoo irra ga'ee jiraate gara civilitiin jechuudha. Gara maallaqaatiin hoo irra ga'ee namicha agartee arraba akkasii soba jechuudha false information dabarsee nama kana miidhe gara maallaqaatiin compensation irraa argatuu danda'a. Garuu kana godhuu fi namichi waa gaafatu kun miidhamuu isaa miidhaan irra ga'u psychological miidhaa qofaa miti irra ga'u prove godhuu qaba. Kanaaf wanni beekamuu qabu interneetii irratti social media adda addaa irratti wanni dalagamu hundi of eeggannoon ta'uu qaba. Namni agartee nam beekan jedhee godhuun beekuu danda'ama. Ayyamu kooltii irraa baaftee namichi kun eenyu akka ta'e nama dossier nama arrabsullee yoo taate irra ga'uu ni danda'ama. Kanaaf social media irratti wanni dalagamu nama gaafachiisu jechuu miti responsibility ta'ee namni mirga isaallee eeggatee mirga nama biraallee odoon tunne agartee wal qunnamuu danda'a jechumaaf. Yaa gaarii amma fakkeenyaaf namni yoo anaani mataatti dhukkubaa jedhee social media irratti natti barreessee namni biraani immoo sana dubbisee deebisee namni kun dhukkubsataadha naan jedhe namni itti gaafatamuu hin danda'u. Well, it's very hard. Dhukkubsataadha is general kun amma gartee mataan si dhukkuba hoo jedhee opinion isaa malee fact based miti. Mataan si dhukkubaan yaada isaa just general opinion malee specific miti jechuudha. Okay. Garuu ati si'uu dhibee hin qabne ati dalagaa tokko apply ka gootu haa jennu. Okay? Dalagaa tokko qaxaramuuf ati deemtu namni kun dhibee ati hin qabne dhibee akkanaa qabaqee sobaan hoo informii godhee sababa saniif ka dalagaa san dhabdu taate that guy is responsible.
Garuu in general ati dhibamaadha matas dhukkubaas general malee specific miti jechuudha. Case by case ilaalama dubbina gartee. Gaarii amma immoo gara seera tiraafikaatti dhufna. Seera tiraafikaa keessatti namni baay'ee nama fakkeenyaaf wannoo jira mallattoo speedii jira. 40 gadi yookiin immoo 60 ol deemuun hin danda'amu jedhani. Seerri kun kana lamaan gidduu daangeessa kana gidduu deemuu dandeenya jechuudha. Takka takka amma poolisiin karaa irraa namni keenya waan baay'ee hin hubatu karaa seeraa jiru kana wal beeksisuu waan gaarii ta'eef. Yoo amma lafa fakkeenyaaf minimum speediin jiraatutti speedii gadi oofnu karaa seeraa attamiin itti nu gaafachiisa. Well, akkuma tuu jettee biyya kanatti yookaan biyyuma feetettu biyya seerri wajjaarra oolu. Keessattuu Ameerikaa keessatti dhugaa waa dubbanne biyya seerri wajjaarra oolu jechuun ni dandeenya. Maali waan agarruufi. Speed limit yoo si kennanii jidduu kana oofi yoo sin jedhani. Waan sin jidduu san darbitee 40 fi 60 ka sin jedhu taate 40 gadi oofuun dhooggaadha jechuudha. Si gaafachiisa. 60 ollee oofuun dhooggaadha. Mostly akkuma waliin beennu waan akkanaa kana ka enforce godhu poolisiidha. Poolisii garii agartee sirra darbuu ni danda'a. Garuu seeraan si gaafachiisa. Within the limit of the law haa seera sin jedhu san keessatti deemuu qabda. Hoosan godhuu baattee ammoo san hambifte tikeetii sii kennaa. Tikeetiin kun ka duraattu jira, ka lammataattu jira. Akkuma ati agartee tikeetii hosi guddate haga driver license sirraa fudhachiisuu gaa jechuudha. Kanaafuu eegaa seera eegaa oofuun barbaachisaadha jechuudha. Inshuraansiinis duukaasaa jira. Amma nam tokko inshuraansii bituun barbaadu. Anillee inshuraansii bituun barbaadu garuu waan seerri na dirquufan bita. Akkamiin ilaalama? Akkuma jenne inshuraansii malee oofuun yakka biyya kanatti. Maaliif daqiiqaa tokko seerri for a second inshuraansii malee oofuun dandeettu. Namni hedduu inshuraansii malee oofu agarta. Miidhaa lama qaba. Ana bira ka warra dhufu jira. Inshuraansii malee oofuun tasa hoo nama dhoofte inshuraansii waan hin qabneef situtti gaafatama individually. Gurbaa tokko dhiyoo kana inshuraansii malee oofee makiinaa namaa dha'ee 20,000 itti dhufe na bira dhufe. Maal godhee? 20,000 20,000. Odoo inshuraansii qabaatee inshuraansii irraa kanfalaa jechuudha. So inshuraansii malee oofuun yakkaan gara seeraatiin si gaafachiisaa qofa odoo hin taane miidhaa ati namarraa hoogeette miidhaa saniif itti gaafatamta. Jiruu kee waan hojjette nama saniif kennuu malta. Kanaaf inshuraansii malee oofuun yakka qofaa miti miidhaa guddaa namarraa waan ga'uuf daqiiqama tokkoofillee inshuraansii malee oofuun hin hayyamamu. Dhugaadha hordoftoota keenya inshuraansiin kan inni barbaachisuuf tokkoffaa nama sadaffaa nama miidhaa yoo namarra ga'e nama sanatti wal'aanuuf badii nama sanarratti qaqqabetti wal'aanuuf gargaara. Kabiraan immoo namichuma abbaa konkolaataa isaallee qabeenya isaa bakka buusuuf gargaara. Kanaaf inshuraansiin nu barbaachisa. Lammata immoo seerris nu dirqaa jechuudha. Kanaafani marii kana haasaa kana kaasuu barbaade. Wanti kana biratti ammallee hubachuu dandeenyu qabnu Dr.NUUROon illee nu ibsu immoo waa'ee mirga hojiiti. Biyya kanatti akka biyya biraa yookiin akka biyya keenya miti haalli ittiin hojjetaaf hojjechiisaan hariiroon isaanii. So achirratti waa'ee employment law irratti waa tokko si gaafachuu barbaada Dr.NUUROO. Keessaayyuu waa'ee employment at will. Yeroo barbaaddetti hojii dhiisuu dandeessa yeroo barbaaddetti immoo hojii si ari'uu danda'a employeriin kee kan jedhu seera isaa yoon hin beekneyyuu wannoo irraa karaa employmentii waan hin beekuufan kaase akkamiin ilaalama kun? Wal akkuma ati jette ka biyya kanatti doktrinii adda addaatu jira. Isteenni huddii doktrinii employment at will kan faana bu'an. Maal jechuun akkuma amma jette ati qaxaramaan tokko hojjaa tokko qaxaramee sa'aa barbaadetti yeroo barbaade dhiisee deemuu danda'a. Hoo barbaade nootisii kennuu isarra hin jiraatu. Employ at will. Akkasumas hojjechiisaan tokko nama hojjechiisu san
sa'a barbaadde ari'uu danda'a jechuudha. Deemii narraa deemii jechuu danda'a. Nama tokkoo qaxaranii yeroo agartee hin beekamneef qaxartaa jechuudha. Kana keessatti Ameerikaa keessattuu Western World irra caalaa kana fayyadamanii garuu exception waan jedhamu jira. Nama tokko employment at will lee haa qaxartu haala atitti ariine jira. Inni maal discrimination. Nama tokko discrimination hoo jennu sababa hedduu qaba. Sababa agartee reesii isaatiin bakka inni irraa dhufeen amantii isaatiin jindiri isaatiin sababa kanaaf ari'uu hin danda'u jechuudha. Kun exception rule miti jechuudha. Kaseeraa ruuliin employereen qaxaraalleen sa'a barbaadanitti dhaabanii deemuu danda'ani. Garuu warri nama qaxaru employereen sababa kana godhatee nama agartee kalarii isaatiin black yookaan amantii isaatiin yookaan biyya inni irraa dhufee jedhee ari'uu hin danda'u. This is called discrimination. Kun exception. Kun hin dhoogaa jechuudha. Hoo sababa kanaaf ari'u taate namni ari'ame sun sababa kana ta'uu mirkaneessee himatuu danda'a. Himatee agartee compensation yookaan maallaqa argatuu danda'a jechuudha. Waa'ee dhimma hojjetaa kana duukaa wal qabatee hojjechiiftonni tokko yookiin employeriin backgroundii garaagaraa laalu. Kunoo akkamittiin ilaalama background jechuun yakkarraa felonii drug waan baay'ee jira. Dhugaadha biyya kana akkuma waliin beektu namni employeriin tokko nama tokko otoo hin qaxarre namichi sun background isaa muuxannoo ta'uu mala eessa akka hojjete amala adda addaa ta'uu mala rikoordii adda addaa qabaatu mala background cheekii godhuu qaba. Kana maaliif godhaa? Fakkeenyaaf nama yakka dalagu yakkillee ayinaatti jira hattuu ta'uu mala reepistii ta'uu mala. Fakkeenyaaf nama tokko background isaa otoo hin qoranne hoo qaxare hojjechiisaan tokko nama reepistii tanaan dura rikoordii qabu. Rikoordii isaa otoo laalle qaxaree erga inni qaxaree booda namichi amala isaa ka durii saniin bakka qaxarametti waan akkasii yoo dalage employeriin kun maal ta'uuf deema itti gaafatamuuf deema jechuudha. Waa'ee namicha kana otoo hin qaxareen dura background isaa cheekii godhuun due diligence isarra ture jechuudha. Kana godhuu dhabuuf agartee namichi qaxarame suni miidhaa hoogeesse hojjechiisaan sun itti gaafatamaa jechuudha. Kanaaf background cheekii godhuun barbaachisaadha. Cheekii ni godhanii jechuudha. Achi duukaatti sana duukaa wanti wal qabatee ka'u tokko background gosa hedduu jiran rikoordii dhiifama. Jechuun kan galmee akka namni kanaan dura waa balleessee badii balleessee rikoordii ofirraa qabu ni jira. Gosa karaa hojiidhaa gosa hedduu jiru. Amma namni falanii backgroundii qabu tokko hojii argachuudhaaf. Inni kun ottami gosa meeqa jiru? Well, akkuma jenne ama fakkeenyaaf achi duukaa gaaficha bal'isuudhaaf ama fakkeenyaaf financial industry background felony background namni hannaan faa kanaan dura yakkameera taanaan hin qaxaru jechuudha. Human service immoo nam tokko yoo child abuse faa waan daa'ima reebee yookiin daa'ima miidhee kanaan dura argameera ta'ee hojii akkasii argachuu hin danda'u jechuudha. Kanaan akkuma tuu jettee biyya kanatti yakka adda addaatu jira. Yakka daladdee yoo jettee miidhaan sirra ga'uu hedduu. Kanaaf namni duraan dursee yakka irraa of eeguu qaba wanni jedhamu kana. Yakki kunillee ayina hedduu jira. Nama ajjeecha jira, hanna jira, robbery jira, child abuse jira. Waa hedduu qabaa jechuudha. Rikoordii akkanaa kunniin haga umrii namarra taa'u jira. Akkuma balleessaa namaatitti. Ka ammoo hoggaa 5 hoggaa 6 erga daladdee booda sirraa haqamu jira. So rikoordiin kee kan jiru sun achi society protectii godhuu barbaachisa. Kanaaf employeriin of course oo si qaxaru wanni inni si qaxaru sun sababa inni si qaxaruuf wajjaa ati tanaan dura daladde. Hoo ka wal fakkaatu taate si qaxaruu diduu ni danda'a jechuudha. Why? Because amal akkanaa qabda ammallee yoo si qaxare amal akkasii society fiduu dandeetta jedhee reasonii qabaa jechuudha.
Kana jechuun ammoo seeraan agartee nama yakka dalagee yookaan hidhamee bayee rehabiliteetii ta'e qaxarin jechuu miti. Kun agartee as jeneraal lafa jira garuu rikoordiin kee akkuma yakka keetiititti ka umrii guutuu sirra jiraatu ta'a ka waggaa 5 daladdee sirraa haqamu ta'a. Kanaaf namni ilmi namaa of eeguun waan dalagu irratti emotionally waan bakka sanit dalagu qofa odoo hin taane wanni inni dalagu ufafotti jiruu isaa akka jijjiiru beekee of eeguun kanaaf barbaachisaadha. Soosaayitiin agartee rehabiliteetii nama godhaa haa ta'u malee rikoordii kee soosaayitiin beekuu qaba. Fakkeenyaaf nama reepistiin himatame miti yookaan konveektii ta'ee itti murtaa'e rikoordii isaa akka namni hundi beeku agartee ifatti baasanii jechuudha. Kun maal soosaayitii eeguun barbaachisaa waan ta'eef kanaaf akkasitti ilaalamuu qaba. Gaariidha. Duukaa waa'ee tiraafikii, waa'ee inshuraansii, waa'ee konkolaachisuu kana duukaa dura waan ani hin kaasin gaaffii asitti qusadhee fi waa'ee rikoordii kana laalchiseeti. Namni dhugaatii dhugee makiinaa oofe attam ta'a? Wal innillee akkuma atuu beektu biyya kanatti dhuganii makiinaa oofuun dhooggaadha. Parpasiin isaa namni dhugee impaired waan jedhamu jira. Sammuun isaanii tuqamaa sirriitti oofu. Haa ta'u malee biyya isteenii adda addaa seera adda addaa qabanii Minisootaa keessa hoo fudhattee namni dhugee tokko 0.8 alcohol concentration isaa hoo sanii ol ka ta'u taate oofuu hin danda'u jechuudha hidhama. Hoo poolisiin qabee laalee alcohol concentration isaa 0.8 ol ta'e hidhamaa jechuudha. Kanaaf namni makiina dhugee makiinaa oofuun dhooggaadha. Kana qofaa miti kun ammoo yeroo tokko yeroo lama yeroo sadii beekama. Yeroo lama sadii ofaatti deebitee hoggaa ol hidhamuu malta. Hidhamuu qofaa miti driving privilege fasirraa fudhatama. Kanaaf namni under influence of alcohol oofuun qabu. Duddee hoo jette oofinii yookaan taaksii qabadhu yookaan nama biraa waamadhu wanni jedhamuuf yakka guddaadha jechuudha. Keessattuu itti deddeebi'e sadarkaa qaba. Sadarkaa tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, arfaffaa waan jedhamu jira. Walii arfaffaa irra diqqaa, sadaffaa irra diqqaa, tokkoffaa taanaan hoggaa wal hidhamtaa. Kanaafuu namni DWI jedhamu kana of eeggatee makiinaa oofuu qaba. Hoo dhuddee makiinaa oofuun dhooggaadha jechuudha. Gaarii galatoomi Dr.NUUROO. Yaa namni dhugaatii dhugee makiinaa oofee yakkamee rikoordii isaa yookiin immoo maqaa isaatiin galmee keessa seena jechuudha. Hojii baay'ee irraa kan nama ittisu ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf namni DWI akkuma Dr.NUUROO'n jedhee namni sana yakkamee commercial driving license yookiin immoo tiraaka oofuu makiinaa guddaa oofuudhaaf eeyyama dhabuu danda'a, dhorkamuu danda'a jechuudha. Kanaaf kanarraa akka hubannoo argattaniif yaada kana kan kaafne. Namoonni baay'ee nama biyyaa takka naanillee meesajii natti ergu attam goone Ameerikaa dhufnu maaliif waraqaa nuun ergitu maaliif Ameerikaatti nu fudhattuudha. Warri asiillee warri firachi qabdan firoota fidachuu barbaadan seeratti wanti seerri daangessu jira. Namni kan inni ittiin dhufuu danda'u biyya kanaa gosa lama, tokko immigraantii ta'ee tokko immoo non immigraantii ta'eeti jechuudha biyya kana daawwachuu fi kanarratti Dr.NUUROO'n gaafadhaa xinnoo ishee ibsanuuf kennu. Immigraantiin gosa akkamiiti kan asitti immigireetii gochuu danda'u? Akkuma ati jette ka namni immigireetii godhu sababa adda addaatiin barnootaan dhufuu danda'a, viiziteraan dhufuu danda'a, yaalaan dhufuu danda'a. Sababa adda addaati Ameerikaa keessa galee erga seenee booda kooluu galuu barbaadaa jechuudha. Asylum seeker warra jedhamu kana. Kanaaf agartee biyya kana seenee akka amma seera yerootitti waggaa tokko keessatti asaalama gaafatuu qabaa jechuudha. Biyya galeen danda'u sababa qabaatuu qabaa jechuudha. Sababa lafaa ka'ee odoo hin taane sababa siyaasaa biyya sanii hoo galee miidhaan darragaa yookaan mootummaan na miidhaa tanaan dura na miidhaa ture. Tanaan dura na miidhaa waan tureef amma ammoo deebi'ee na miidha jedhee gaafatuu qabaa jechuudha. Kuni karaa tokko. Karaa kanaan asaalama argatee asitti lammii biyya kanaa waggaa 5 eeggatee ta'uu danda'a. Karaan biraa ammoo akkuma waliin beennu maareeji waan jedhamu hin beektaa. Maareeji kan namni Ameerikaa citizen ta'e biyya dhaqee biyyarraa hoo fuudhee isiin agartee biyya kana dhufuu dandeenya. Inni yookaan isiin
karaan tokko kan inni karaan biraa ka addaabshi warri amu jira kunillee prosesiisaa qaba nama umrii agartee agamii akka addaabtii godhu seera jira karaa kanniiniin biyya kana dhufuu hin danda'ama jechuudha kanaaf Ameerikaa akkuma waliin beeknu ka land of immigrant amti biyya immigrantiin ijaare yookaan isaanillee wal dhugaa isaanii toora neetiivii malee kuma hundinuutti dhufe kanaaf karaa kanniiniin agartee namni Ameerikaa dhufee jiraatuu danda'a jechuudha. Kabiraan immoo malli waan majaa kun waan yaada walii galaa waan ta'eef akka inni yaada uummataa fi wannoo bal'inaan beekumsa kennuuf barbaadeen kaasee namni tokko asitti badii balleessa waa'ee rikoordii wal qabatee seera biyya kanaa wajjin wal qabatee nam tokko utuu citizeniin ta'in green cardidhaan utuu jiru yookiin immoo asylum status argatee utuu jiru yakka jajjabaa hojjetee dipoortii ta'uu hin danda'u. Ni danda'a. Obvious akkuma waliin beeknu. Kana maal fakkaata? Namni biyya kanatti wal yakka gari jira. Kan lafa kaa'amee takka lama. Moral turpitude waan jedhamu jira agartee waan akka Ameerikaa keessatti nama ajjeesuu miti yakki gariin yakka agartee sensible hin taane ka moraalii society gad xiqqeessu jedhamee lafa kaa'amee jira jechuudha. Namooleen yakka akkanaa dalaganii green card illee qabaatanii biyya kanatti erga yakki itti murtaa'e booda the good thing biyya Ameerikaatti ka due process jira lafaa kaatee itti murtaa'u ni himatamta ofirraa deebiftaa ni falmita falmii barbaachisu hunda erga ta'e booda hoosi murtaa'e bichaa gahaa miti oliiyyannoo jira oliiyyannoo fixxee exhaustii erga goodee booda hoo kasi murtaa'u taate biyya kanatti waan si murtaa'e erga fixxee booda achiin booda dipoortii si godhanii jechuudha. Kana qofaa miti akkuma waliin beeknu namni siitiisina ta'ee sababni inni siitiisina argateen karaa sobaatiin karaa malleen hoo argate rivookii godhuu danda'anii jechuudha. So siitiisina qaba abbichaa agartee dipoortiin ta'uu miti. Yeroo garee siitiisina inni karaa itti argate suni karaa sirrii miti jedhanii yoo amananii revocation waan jedhamu jira prosesii qaba irraa fuudhanii dipoortii godhuullee ni danda'amaa jechuudha. Kanaaf nama keenya ka gorsu nuti waa yakka jedhamurraa of eegaa yakka dalaguun bu'aan qabu. Isiniifillee bu'aan qabu maqaan nama keenyaatiifillee bu'aan qabu jechuudha. Uummanni keenya uummanni Oromoo uummata seera kabaju ummata jabaadha ummata hojjetu law abiding society beekama kanaaf seera kabajuun uf kabajuudha garuu agartee repercussion waan nama dhufullee hoo seera balleessani badii beekuun akka of eeggatan akka irraa of eeggatan nama fayyada kanaaf akkasitti ilaalamuu qaba. Gaariidha mariin keenya mallee itti fufaa waliin gadhiifnu akka salphaatti hin arganne kanaafanii ammallee waan akkasiin beekumsa bal'aa argattan cuunfeesinii dhiyeessa jechuudha. Amma nam tokko yoo asii fakkeenyaan fudhadhee naasa'ani maalii fi wanti sensitiiv wannoo keessa utuun seenini amma fakkeenyaaf namni Keeniyaa tokko biyya kanatti sitiizina Ameerikaa ta'e immoo poolitikaa biyya Keeniyaatti biyya dhalateetti irratti dhiibbaa wayii godhee poolitika biyya sanaa keessa seenee yoo uummata biyya sanaa miidhe akkamittiin ilaalama? Biyya kanatu himata moo biyya sanatu himata? Wal akkuma waliin beeknu namni hoo isa himatu mootummaa hoo kas himatu taate himanni lama jira. Ka miidhame eenyu miidhaman nama himataa jechuudha. Individual hoo ka miidhame individualii ta'e hoo kaan namoolee hedduu ta'e class law action waan jedhamu jira. Nama hedduullee hoo miidhamtee jiraate namni 1,000 miidhame agartee class action waan nama rabbanuu ni danda'ama jecha maabsiin jenne. Kanaaf namni tokko agartee nama lammii biyya tokkoo ta'ee lammii biyya biraa irratti miidhaa ogeesse miidhaan kun miidhaa akkamiiti? That's very important. Isa beekuun barbaachisaadha. Yoo amma fakkeenyaaf namichi Keeniyaa kun citizenship Ameerikaa fayyadame Keeniyaan Ameerikaanii ta'ee utuu jiru Kenyan politics keessa involve godhee yookiin gorsituu biyya sanaa ta'e yookiin immoo mootummaa sanaa wajjin utuu hojjetu yoo nama miidhe yoo uummata isaa miidhe jechuudha uummata Keniyaa inni citizen Ameerikaati kan himachuu qabu mootummaa Ameerikaati moo mootummaa Keniyaati?
uummata Keeniyaa sana jechuudha. Amma dubbiin Ameerikaa seera Ameerikaa keessatti lammii Ameerikaa taatee aanguwaatiin qabatuun malli jira. Ka Ameerikaan si dhoowwu jechuudha. Hoo aangoo san qabattee jiraattee lammii Ameerikaa taateen kan qabattu hoo san qabattee jiraatte san qabatu nu dhoowgaa waan ta'eef Ameerikaan proceedii sirra banuu danda'a jechuudha. Simatuu danda'a. Simatee hoo barbaachise agartee citizenshipii keellee sirraa fuudhuu danda'a jechuudha. Kun mootummaa ilaalchise. Wal akkuma waliin been mostly kun waan wajjaara oolamu. Namni lammii biyya Ameerikaa ta'ee biyya biraa deemee ni dalagaa. Pirezidaantii ta'e waliinuu beekna. For example, the Somalian guy. So kana keessa wanni akkasii garuu individually hoo namni kuni individually nama miidhe taate any person nama Ameerikaa ta'uu mala nama Keeniyaa ta'uu danda'a. As a person hoo miidhe himatuu ni danda'ama jechuudha. Yaa amma political opinion odoon taane miidhaa qaamaa tangible qabatamaa. Yaa amma fakkeenyaaf achuma irratti wanta ni observe godhutu jira. Amma fakkeenyaaf lammummaa Ingilizii nama qabu biyya Itoophiyaa keessa deeme yookiin immoo lammummaa biyya biraa kan qabu biyya Itoophiyaa jira yoo ta'e jiraata ta'e yoo directly or indirectly mootummaa sana supportii godhee badii mootummaan sun fudhatuuf lammummaa biyya inni itti qabu sun immoo yoo biyya sana ajjinni amma dippiloomaasiin Ingilizii fi Itoophiyaa yoo kan waliin simanne ta'e Ingiliziin nama lammii ishee ta'e kanatti gaafachuu hin dandeessu. Well, wanni beekamuu qabu akkuma qarrasiin jenne freedom of speech wanni amma tokko illee ni jira addunyaa irratti. Universally accepted. Namni tokko agartee kana jechuun freedom of speech illee limitation qaba. For example, fighting words waan jedhamu jira. Inciting waan jedhamu jira. Okay? Nama kakkaaftee hoo kamiidhaa namarraan geessiftu taate, of course you are responsible. Mootummaan waa akkasii namarraan hoo geesse, citizen biyya tokko namarraan geesse, still boil down to individual responsibility. Still remember. Okay? Fakkeenyaaf namicha amma dheengaddaa Finfinneetti Ameerikaa embaasiitti dhaqee alaabaa Ameerikaa gubayyuu kuni. Canadians, British citizen. Well, akkuma waliin beenu freedom of America keessatti illee yeroo tokko alaabaa Ameerikaa nama gubu jira. Means of freedom of speech keessa jiraata. Garuu kana keessatti wanni inni godhu kun nama sosochoosee inciting godhee miidhaa property damage, personal injury hoo ka geessisu taate sababa inciting inni godhee fi he is responsible. Namicha individually himatu inni danda'ama jechuudha. So opinion qofaa miti dubbiin incitement. Nama kakkaaftee damage yoo geessise namichi itti gaafatamuu qabaa ni gaafatamaa jechuudha seeraan. Gaariidha galatoomii beekumsa bal'aa nu qooddee fi yeroo keefis egaa haasaa keenya irraatuun xumuriin dura dhaamsa walumaa gala waa'ee seera kabajuu seerri maal akka ta'e uummata keenyaan bagaleeyyii Minisootaa warra afaan Oromoo dhaga'aniif uummata hundumaa afaan Oromoo dhaga'uu danda'uuf dhaamsa yoo qabaatte. Galatoome ka seeraan buluun barbaachisaadha. Addunyaan ka qaroomte addunyaa seeraan bultu. Addunyaa seeraan bultu keessatti mootummaan namtokkeen hundinuu seera afuutti qixa. Kanaaf Ameerikaan fakkeenya guddaadha. Kanaaf namni keenya ka biyya ambaa jiru yookaan biyyoon fedhe keessa jiru seera biyya sanii kabajee seera biyya sanii hoo kabaje uf kabajee jechuudha. Mirgi isaa hoo tuqame ammoo sababa adda addaatiif falmatee mirga isaa kabachiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf namni hundinuu seera beeka yamee yaadama. Kanaaf seera beekuun barbaachisaadha. Namni seera beeku rakkoo irraa of eega, hawaasa ofii eega, biyya ofii eegaa jechuudha. Hoo ammoo agartee rakkoon nama qunname namni keenya yeroo hedduu ofii xabaqaa biyya keessattuu Ameerikaa keessatti yoo rakkoon si qunname beekaa seeraa mari'atuun si barbaachisa. Biyyi kun akkasitti ijaaramte. Hoo rakkoon si qunname ofii dalagaa miti yookaan anuun beekaa miti. Nama kanaan
laayisensii qabu beekumsa qabu mari'adhaa. Kana godhuun uftissuu ta'a jechuudha. Mirga kee eeggatuu ta'a. Akka mirga kee namni sarbine eeggatu waan ta'uuf seeraan ufeegaa seera kabajaa hoo rakkoon isin qunname ammoo nama seera beekuun mari'adhaa. Kanuma gorsuu barbaadaa galatoome Dr. Jaanko. Galatoomi Dr. Nuuroo seera abbaa seera nama seera beekuun mari'achuun baay'ee gaariidha. Gara fuulduraatti illee marii garaagaraa waa'ee kana irratti anna godheen nama isinii dhiyeessuu yaala yoo haalli nuu mijate seera medical directive health directives waan jedhan jira biyya kanaa. Yoo fakkeenyaaf amma namni tokko directive hin qabu ta'ee yoo gaggabe akkamittiin akka lubbuutti deebisuu dandeenyu directive wanna godhanii dhaamsa yookiin immoo biyya keenyatti wilii tolchootanii kaa'atantu jira. Waa'ee sanaa waa'ee medical directive waa'ee immoo dhaalaallee nuzaazee yoon du'e eenyuun na dhaalaa maal waan jedhu kanallee seera biyya kanatti seera bal'aa jira. Kana irratti deebinee irratti mari'achuu yaalla. Garuu sagantaa keenya har'aa kanaan xumurraa Dr. Nuuroo Daddafoo Nuuroo badhaasoo daddafootti beektu warri biyya jirtanii warri durri bara 1994-95 keessa mana murtii waliigala Oromiyaa keessa dalagaa turtan warri abbootii seeraa yookiin immoo abbootii alangaa turtan Dr. Nuuroo hin beektu jechuudha. Bara 1995 kana 95 akkasittiin beektu egaa waan baay'ee keessa darbanii as ga'anii yeroo biraallee yoo fedhii qabaattanii bilbiltanii fi yookiin waajjira isaanii hidhattanii waa'ee seeraa waliin mari'achuu qabdu. Waan biyya kana keessa jiru nuumatu wal barsiisaa deema wal hubachiisaa deema jechuudha. Sagantaan keenya irraa kanaan xumurama. Haga sattaanutti wal arginutti nagaan nu tura.